sagaleen koo isin biraa jeeqaa jiraate natti himtu yoo dhagaa jiraatan immoo dhagaan jiraatanii natti himtu yoo dhagaan jiraan immoo argaan jira jettu innis waama tokkochuu waan ta'eef. Dhaga'amaa jira sirriitti. Bartoota 12 keessaa tokko bartoota 12 keessaa tokko godoo sadii ijaarra jedhe maqaa sadii waamame. Godoo sadii ijaarra jedhe maqaa sadiin waamame. Ergaa sadii barreesse. Maaliif waa'een sadii namicha kanatti baay'ata? Al tokko lallabee nama 3,000 amansiifate. Eenyu inni? Petrus. Ayi gaaffii salphaa isinitti fide waan guddaan fide. Waan guddaan fide jedheen gaaffii salphaa isinitti fide. Har'agaa waa'ee bartuu kanaa walii wajjiniin amma danda'amaa ta'e waa'ee bartuu kanaa fakkeenya fudhanneetu barannaa maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Bartoota Gooftaa Yesuus keessaa bartuu jarjaraadha. Akkasumas immoo bartuu jaallatamaadha. Akkuma seensa irratti isinii wajjin kaasuu yaalee warri kaan naannoo bara 65 keessa du'e jedhu ajjeefame jedhu wareegame isin jedhu isin akka obeessinii ifetti fudhadha. Warra wareegames jedhan yoo barbaaddan warra ajjeefame jedhanis yoo barbaaddan karaa isinii gale fudhadha. Warri kaan immoo lakkii bara 64 jedhu warri bara 70 jedhanis jiru. Garuu kan inni dhalatee guddatee Israa'el magaalaa xiqqoo Naazireet biyya Galiilaa mandara warra homtuu keessaa hin argamu jedhamu keessatti dhalate. Mandara warra achi keessaa maatii sana keessaa ollaa sanaa biyya sanaa homtuu hin ba'an jedhamne iddoo mijataa hin taanetti dhalate. Dhalatee egaa akkuma beekamu ijoolleen Israa'el mucaan kun Israa'eliidha, Ibiruudha, Juushiidha. Akkuma beekamu Israa'eliin guyyaa 7 dhagna qabata. Akkuma ijoollee Juushii tokko guyyaa 7 dhagna qabate. Akkuma beekamu ijoolleen Juushiidha guyyaa 14tti biyya kanatti illee dhaga'een beeku. Biyyatti nana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa Waaqaatiif lafaatti tokkicha ilma isaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti isaafis immoo itti gugguutaati. Barumsa kanaa waggaa 14tti akkuma ijoollee Juushiiti ijoolleen Israa'el akkuma aadaa isaaniitti kanadha jechuudha. Sanii booda jireenyi isaa randa dhanna Galiilaa ta'e jechuudha. Galaanarra ooluu, galaanarra buluu, galaanarra ooltanii bultanii beektu ta'een beeku. Ani waa'ee galaanaa kana waan tokko isinii dhugaa isinii ba'a. Ani sanyiin namni isin amma argitan kuni galaana guddaarraa guyyaa 14f halkan 14 ture. Galaana guddaan isiniin jedhu kun galaana Meeditiraanii gara Turkiidhaa ka'ee gara Yuurooppiitti yeroon galaa ture. Egaa akkuma namoota tokko lama ta'een beeku waldaa sagantaa kamirratti akkan dubbadhe yaadadhu wanta kana dhugaa ba'een ture yeroo tokko namootaaf yoo barumsa ta'een beeku jedhee. Waggaa tokko gara Israa'eliin biyya Israa'eliin ture ji'a 6 kan ta'u Jaappaan keessan ture. Ichi deebi'ee immoo biyyattii keenya bareedduu Itoophiyaa keessaa bubbuleetu ture immoo biyya badhaatu sana keessaa gaa dimokiraasiinii fi wanta hundumti ishee dinqii kan ta'e alamta misaalee kan jedhamte anatti garuu mul'achuu kan diddee ganaanaa ifti ta'ee beekuu baadhusi. Achi ba'ee gaammasii akkuma namni adeemaan miilli isaa awwaarran kaasu jedhu gaafan ba'ee gara biyya biraa tajaajilee galuudhaaf jedhu biyya Turkii magaalaa Istaanbulitti xiyyaarri nagatee bade. Egaa xiyyaarri waan nagatee badeef yeroo biraa walitti deebinaa biyya sana keessaa waggaa tokkoof ji'a 6 jiraadhe biyya Turkii keessa jechuudha. Ji'a 6 fi charchiin afaan isaan beekne tokko maraati moo mucaan fayyaa hin qabu akkamitti charchii afaan isaan beekne keessaa hojjeta jettanii dubbiin kaasina. Charchii warra Toogoo tokkotu jira Turkii keessaa ji'a 6 fi harkaan hin tajaajileef mataadhaan hin tajaajileen koo beekamu baatus paasteriin jara nama gaarii ture.
akka furri waaqayyoo sirra jiru baay'ee waaqayyoo natti dubbate jedha. Ani Ingiliishiin koos akka kan si'oonfaa bareedaa miti. Madarakiitti gototee mana baasaa. Mighty name of Jesus Christ aawutiin jedha. Waan aawutii ta'u kun egaa waan hamaadha waan ta'eef wanti hamaan iyyeedhuma aawutii ta'aa ture. Tajaajiluma akkasiin hin deddeebi'aa ture. Yeroo tokko biyya sanaa jiraachuun xiqqoo ulfaataa dhufe. Kanaaf Yuurooppiitti ce'uun dirqama ta'a isa jedhamutu murtaa'e. Gaafa Yuurooppiitti ce'uudhaaf jennu boottii laastikii xinnoo tokkotu jira. Laastikii xinnoon kun ittiin bashannanuudhaaf namoonni ittiin bashannanuudhaaf naannoo mana isaaniitti gaardenii yookiin gaartenii wayii hojjetatanii bishaan itti tuulanii laastikittiidhaanii akkuma daakaa wayiiti jechuudha. Waan xinnoodha. Laastikii xinnoo nama yoo baay'ate humnaa ol yoo jedhame nama 10-12 ta'u nama 58 nu fe'anii namni 58 walirra taa'ee udumamnee itti tumamnee isa iyyuu maal ammayyuun fudhataatiin nuun jedha warri nu geggeessan suni daldalaa warri jedhamanii itti gadi siqii gaduma gadi udumamii gattaa jedhama. Achi boodan kaanee numatu professionaaliidha markaba oofaa numatu laastikii irra ta'a numatu gurguramaa jira numatu baqattoota numatu immoo karaa deemaa jechuudha. Isaan horii isaanii duwwaa fudhatanii itti tafu. Amma biyya tokko fuullee keenya nutti agarsiisanii laa biyyi isin naqaa jirtan Xaaliyaaniif Giriikiin laasee sana dhaan ibsaan nutti agarsiisu. Yeroo dukkanaati amma har'arra dhaabadhee yeroon galagalee yaadu tarii yoona garuma keenya dugda duuba keenya Turkiitti gala nu galchaniidhuma gaara wayirra dhaabbannee ilaalaa waan turreef isuma magaalaa Turkii keessaa ifutu yoona nu Xaaliyaanii seenee ilaalaa turree laata faayidaa isin shakka. Achi booda gara deemnutti kaaneeqa. Erga deemnee ani oofuu dandeessa jennaan ani hin danda'u jedheen ani yoon deefuma kootii duwwayya malee nan oofa nan beeka jara kana fixuun cubbuudha didee mucaanii Taanzaaniyaawwiin tokko hin dandeessati teeknishaanii beekamaadha jedhamee dhuguma beekamaadha se'eennoo ofiisaa irra taa'ee waan akka marii wayii naanneffamtu jiraatuma naannessu mucaan irree kana qabaa haadha ishee kute. Gaafa inni kutuu wantattiin galaanarra jirti silumayyuu laastikiidha siniin jedheera qilleensaan afuufamtee galaanni guddaan meeditiraanii kun yeroo inni buf jedhee darbatamu wanticha gama tokkotti darbata. Yeroo inni gamanatti immoo buf jedhu wanticha immoo gamanatti deebisa. Bifa kanaanii guyyaa 14 halkan 14 galaana sanarra turre. Achitti nu biraa nama 5tu galaana sana keessatti hafee haadha ijoollee 2 qabduu fi ishee wajjin 3 fi namoota kan biroo nama 2. Kadhatan guyyaa sana kadhadhe kadhannaa baay'ee guddaa miti akka tajaajila akka nama amantii qabuutti isinitti dubbadhu yeroo haalan keessa ture sana abdii kutadhee waaqayyos hin beeku anis waaqayyos nan beeku wal hin beeknus jedheen ture. Garuu waan tokkitti ani kadhadhe kadhannaa ergamoota yaa abbaa keenyaa kan jedhu yeroo 16 walitti aansee kadhachuu kana yaadadha. Deemaan jira ol ba'aan jiran jedhe galaana keessa gadi bu'aan jira garuu ani ol ba'aa jira isa kadhadha. Isa booda warri fannoo diimaa jedhaman warri super kaatolikii jedhaman warri United Nations jedhaman warri maaloo jedhaman machi dhaabbata gargaarsaa addunyaarra jiran bilbila jedhamu numa bilbilannaa namni nu qaqqabu jiru. Wanti guyyaa sana na mudate keessaa inni tokko galaanni suni qurxummiin isaa yeroo samaayitti ol ka'u mataa keenya caalee gad deebi'ee galaana keessa bu'u. Sana duwwaa moo miti. Galaanni suni daqiiqaatti bifa geeddarata. An galaana bishaan akkasii argeen beeku. Daqiiqaatti bifa geeddarata. Si'a tokko gurraacha ta'a, si'a tokko waan isaan beekamu daalacha ta'a. An amma taa'ee yaadee yeroo yaadu maa inni wanti kunii tuman jedhuutu guyyaa 14 egaa booda namatu dhufee nu baase hin jedhu waaqayyoo ofuma isaatii jaalaluma isaa ta'ee jennaan garuma jaalala isaattiitu galaanicha nu abboomeedhuma daarii biyya Giriik jedhamu geenye isa booddee gargaa warri daarii dimbarii isaanii eeggatan boordariin isaanii egaa dhufanii nu fuudhanii warri hospitaala keessatti hafanii egaa hin jiruuf hin hafanii isaanii hin beeku. Maaliif achi dhaqee Phexros inni amma waa'ee isaa sagalee waaqayyoo keessaa dubbachuuf jedhu kuni
Galaana Galiilaarraa waggaa 22 ol taa'e. Waggaa 22 ol qurxummii qabuudhaan Galaana Galiilaa keessa nama jiraatedha. Jireenya akkasii kana keessaa Gooftaan Yesuus baase. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaa mee waa'ee mucaa kanaa waliin ilaaluudhaaf waan tokko waa'ee isaa kaafu. Macaafni qulqulluun waa'ee nama kanaa yeroo 153 ol maqaan isaa ka'eera. Yeroo 153 ol maqaan isaa deddeebi'ee ka'eera. Macaafa keessatti. Baay'ee jarjaraan beekama. Gantuudha siin jedhu. Heeyyee dhuguma gantuudha. Garuu immoo Phexros nama ganu duwwaatu hin ta'in nama immoo ganuu isaa amanee qalbii diddiirratudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Nama ganuu isaa balleessuu isaa beekuudha. Akkuma silee isiniin jedhee maqaan isaa sadiin waamameera isiniin jedhee maqaan maatiin moggaasanii Phexros ture, Simoon ture, Yesuus Kiristoos ofitti waamee Phexros jedheen. Phexros jechuun afaan Ibriitti dhagaa jechuudha. Rook isa jedhu. Dhagaadha. Ati dhagaadha. Mana koon sirratti ijaaraa jedheen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ati dhagaadha. Mana koon sirratti ijaaraa ittiin jedhe yeroo itti dubbatu. Isa kana eessaa arganna? Maatiyos 16, 17, 18, 19 yoo dubbifne wangeela Maatiyos kutaa sana waliin dubbisaa deemna. Wanta isinitti dubbadhu oduu akka isinitti hin fakkaanne Maatiyos boqonnaa 16 wangeela Maatiyos jechuu kooti. Maatiyos daammanaan jennanii wangeela Maatiyos jechuun barbaade maleessa kana keessatti wal gargaaraa walii wajjin dubbisaa waliifis dubbisaa yoo deeman gaarii ta'a. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoona ati kana yaanumteedha. Kana abbaa koo isa Waaqa irra jiraatu sitti mul'ise malee yaanni namaa fooniif sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima. Akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aa sumatumaa waldicha irratti humna hin godhatu. Hin mo'us. Ameen jenna. Mata dureen ani isin tajaajiluudhaaf har'a qabadhee jiru inni carra qabeessa yookiis ati carra qabeessa yookiis ani carra qabeessa. Carra qabeessa. Carraa lammaffaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Al tokko namni hin dagataa, hin dadhabaa, hin kufaa, hin mudukaa, hin raafamaa waan baay'een ta'a. Haa ta'u malee namni carraa isaa isa lammaffaatti yoo gargaarame hin milkaa'a. Yihuudaanis utuu dhaqee of ajjeesuudhaaf baateera ta'ee carraa lama hin qabaata ture tarii. Carraa lammaffaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Phexros Toomaasis utuu deebi'ee carraa lammaffaa hin qabaata ture. Deemaasis carraa lammaffaa utuu deebi'ee hin qabaata ture. Garuu Phexros achi as deebi'ee carraa lammaffaa kana argatee ittiin milkaa'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Phexros egaa godoo sadii ijaarra jedhee hin gammadaa. Yeroo gammadu kanaa baay'eedhuma mirqaanaa, itti tolaa, itti ho'aa, yeroo ol jedhu waan godhu iyyuu hin beeku inni baay'ee itti tola waan ta'eef. Billaadhaan gurra namaa kuteera namni kun. Nama billaadhaan gurra namaa kutuudha. Ergamaan kun. Phexros kuni billaa qaba. Waaqayyoon waa gargaaru. Billaa qaba. Waa'ee billaa kana amma seen achi hin naqu mi'aa funna taa'u. Qalbiis diddiirrateera. Ergootas barreesseera. Fuudhee haadha manaaf ijoollee horeera. Guyyaa tokkotti al tokkotti nama 3,000 itti lallabee dhageessisee gooftaa fudhachiiseera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Akkas jedhee xumura irratti yeroo ajjeesuudhaaf itti murtaa'u isa magane sana inni Waaqayyoodha, inni Masiidha, inni guddaadha, inni jabaadha, inni beekaadha, inni danda'aadha. Ana akka isaatti hin fannisinaa. Ana miila koo gadi deebisaati mataa koo gadi deebisaati miila koo ol deebisaa na fannisaa jedhe. Yeroo Waaqayyo gooftaan surraaf ulfina isaatiin namaa dhufu sammuu namaa banu, laphee namaa banu, hafuura namaa banu akkitti Yesuusiin hubatan baay'ee adda ta'a.
hubannaa kaleessaa, hubannaa dheengaddaa, beekumsa kaleessaa, beekumsa dheengaddaa, gararraa wanti samii Waaqayyoo keessa jiru namaa ifa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Baay'ee namaa ifa. Inni egaa bartuun kuni baay'eedhuma nama cimaadha. Bartuun kuni baay'ee waa'ee isaa dubbatu deddeebisanii. Waa'een isaa gaafa dubbatamu akkuma beekamu magaalaa Room keessattidha kan inni du'e biyya Taliitti jechuudha. Yesuus Kiristoos waldaa koo sirratti ijaaraa jedheen. Waldaa koo sirratti ijaara yeroo jedhuuni waldaan ani sirratti ijaaru akkuma nama dubbise dhageessaniitu wanti sadii isheen danda'u jedhaan. Waldaa Waaqayyoo isin irratti ijaaru wantoonni kun sadan akka hin dandeenyetti qophaa'uun gaariidha. Maali? Mee wantichaa dubbifnu walii wajjin. Wantoota waldaan koo sirratti ijaara erga jedheeni maal ittiin jedhaa? Anis sittan himaa jedheen akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadhaa jedheen ati duudaadha jechuutu hin ta'in ati iddoo bu'uura sirra buufadhaa jechuu barbaadaan. Waaqayyo bu'uura sinirraa buufatu. Ameen. Funyoo kun sirra buusa jechuun ni barbaada. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Afaan Oromoo afaan Ingiliishiin ati dhagaadha hin jedhu. Afaanni kan biraa akkas hin jedhu. Afaan Oromootti garuu ati dhagaadha. Amma isa kana warri Ahizaabii warri mormanu argani maal inni dhagaadha ittiin jedheera malee waa'ee hafuuraa keessanii hin beekan. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Yesuus Kiristoos garuu ati dhagaadha ittiin jedhe yeroo afaan Oromoo kanarraa dubbiftan kan keessanis akkasuma jedha jedhee nan amana. Erga jedhee booda Phexros jechuun dhagaa jechuu akka ta'e dhagaa jechuu akka jechuudha. Jechuun dhagaa jechuu ta'ee ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Ameen jenna. Ameen. Erga jedhee gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu jedheen gooftummaa du'aa mana keessan irratti biyya irratti maatii irratti ijoollee irratti gooftummaan du'aa humna hin godhatu. Ameen jedha. Ameen. Maqaa Yesuusiin gooftummaan du'aa isin hin danda'u. Ameen jedha. Ameen. Isa booddee hin mo'usii jedheen du'a booddee immoo mo'amuu jira miti yookiis gara Si'ool gara biraatu jira. Immoo hin mo'amu jedheen maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kana duwwaa ittiin jedhee dhiise miti. Banaa mootummaa Waaqaa siif nan kenna. Waanumti ati lafarratti hiitu Waaqarrattis hidhamaa hin ta'a. Waanumti ati lafarratti hiitu immoo Waaqarrattis hiikamaa hin ta'a jedheen. Ameen jenna. Ameen. Waan kana hundumaa eenyutti himaa jira? Phexrositti himaa jira gooftaatu. Waan kana hundumaa Phexrositti himaa jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Phexros kuni inni gooftaan hamma kana itti dubbatu hamma kana inni ittiin jedhu kuni Phexros kun innumti inni waa'een isaa hamma kana dubbatamu kuni eenyudha inni? Yohaannis boqonnaa 1:44 irraa mi'a ilaallu eenyu akka inni ta'e. Gooftaan waa'ee nama kana baay'iseedhuma gadi fageesseedhuma cimseedhuma bareechee ergaa guddaadha sagalee guddaatu dubbatamaa jira waa'ee nama kanaa waan ta'eef boqonnaa 1:44 irraa mi'a tokko ilaallu. 43 irraa qabee nan dubbisa. Borumtaas Yesuus Galiilaa dhaquudhaaf ka'ee Filiphoosin argate. Na duukaa bu'ii ittiin jedheen. Filiphoosin akkuma Indiriyaasiif Phexros nama mandara Beetisayidaa ture. Filiphoos kun Naatinaa'eliin argatee inni Museen macaafa seeraa keessatti raajonni immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafani argineerra. Inni namicha Naazreet Yesuus ilma Yoosef jedheen. Naatinaa'el yommus Naazreet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhee Filiphoosin gaafate. Filiphoos immoo kottuuti ilaalii jedhee deebiseef. Yesuus utuu Naatinaa'el gara isaa dhufu argee ilaa nama Israa'elii ittiin jedheen. Eessan dubbisaa jiraan? Filiphoos akkuma Piiter 1:44. 47 keessatti. 44 eessa jira? Filiphoos kun Naatinaa'eliin mandara tokko jarri kanaaf akka waa'ee isaa dubbisuutti ka'e. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Ameen. Simoon as kana dhaddoonaan dubbisuu qabu kana miti. Yaa sirri 21 irraa tokkoon isiniin jedhee of galchaa. Yohaannis 21 isa jedhuun ani tokko dhee barreeffadhe wanta kana irratti kanaaf akkas ta'a. Yohaannis 21. Eeyyee maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Ameen. Erga afaan bulee baafatanii booddee Yesuus Phexrosiin Simoon ilma Yoonaas isa warri kaan na jaallatan caalaa na jaallattaaree jedheen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu.
Ameen. lakkoofsa 15 inni kun bakki ani barbaadu guutummaadhuma isaa yoo dubbifne hin badu garuu yeroo keenyaaf jecha lakkoofsa 21 duwwaanan dubbisaa lakkoofsa 21 kana booddee Yesuus ciisaa bishaan Xibiriyaas bukkeetti ammas bartootatti of mul'isee akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Simoon Phexros, Toomaas inni Didimoos jedhamee, Naatinaa'el inni Qaanaa Galiilaa ilmaan Zabidewoos lamaan bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turan. Yommus Simoon Phexros ani qurxummii qabuu nan dhaqa isaaniin jedhe. Isaanis nu isii wajjin hin dhaqna jedhanii gadi bu'an. Bidiruu yaabbatan halkan sana garuu waa tokko hin qaban. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Phexros kun isa kanadha. Obboloota isaa nama biyya isaatii firoota jechuu yoo dadhabame iyyuu hiriyoota isaatii wajjin gara laga Galiilaa yookiis gara iddoo qurxummii qabanii iddoo madur turaniitti deebi'uu yeroo isaan ka'anidha. Jireenya mucaa kanaa yookiis dargaggeessa kanaarraa wanta ani waan baay'een bare waan baay'ee sana dubbachuuf yeroo nuun kennatu garuu waan sadii isinitti himuu barbaada. Jireenyi Phexrosii baay'ee wallaansoon kan itti baay'ate abdii kutachiisaadha. Garuu Waaqayyo Phexrosiin baay'ee yaadaan qabe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Nuyi abdii kutachuu dandeenya. Lallabaan, faarfataan, raajonni, paastoroonni, luboonni, geggeessitoonni, amantoonni abdii kutatu. Yesuus garuu yaadaan nu qabee nu wajjin jira. Ameen. Nama yaadaan qabe immoo Waaqayyo gooftaan Galiilaatti gad deebi'uuniif Xibiriyaasitti achi deebi'uun ol ba'uuniif gadi bu'uun yaada Waaqayyoo sana irraa kaasuu gonkumaa hin danda'u. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Asirratti akkuma amma argaa jirru Juushii yeroo jalqabaa Roomaa Kaatolikiitti Pooppii yookiis nama aangoo qabu ta'ee nama waamamedha Phexros. Amma biyya Roomaatti Kaatolikiin jira Piitariif yookiin Phexrosiif iddoo guddaa qabu. Waaqayyo Yesuus Kiristoos akkumaan jalqabaa Maatiyos irratti dubbise 16 irratti bantuu mootummaa Waaqayyoo iyyuu siin kenna jedheen. Isati hiikte naniidha jedheen. Isati hiikte naniika jedheen. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenya kee keessa harka kootu deddeebi'a jedheen. Ani si wajjin hin jira jedheen. Waldaa ani sirratti ijaaru immoo womtuu hin danda'u ittiin jedheen. Balballi gaannabillee ishee hin danda'u ittiin jedheen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa Phexros kuni utuma kanaan adeemfamuyyuu haalonni gara booddeetti isa deddeebisan jireenya isaa keessa baay'eedha. Waaqayyo garuu yeroo narra booddeetti deebi'u duratti deebisa. Yeroo narras gara boodaa deemu duratti deebisa. Yeroo inni har'as gara boodaa deemu duratti deebisa. Waaqayyo jireenya keenya yeroo hundumaa dudduubarraa gara fuula duraatti adeemsisa. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Dudduuba irraa gara fuula duraatti, dhumarraa gara jalqabaatti, badiisarraa gara jireenyaatti nu fida. Yesuus gooftaadha. Ameen. Phexros kuni kanaan xumurame miti. Akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 36 irraa arginu namichi maqaan isaa Barnaabaas ture sun maqaan isaa Leewwii kan ture gara Barnaabaasitti kan geeddarame yookiis kan waamame. Phexrosis maqaa isaa isa Simoon irraa Yesuus Phexros godhee jabeessee tolchee lafa kaa'e. Waaqayyo maqaa keenya haa geeddaru. Ameen. Amala keenya haa geeddaru. Ameen. Gara waan isaa ta'utti nu haa jijjiiru Waaqayyo. Gara yaada isaa tolutti, gara mul'ata isaa tolutti, gara sagantaa isaa tolutti, gara sadarkaa isaa tolutti Waaqayyo nu haa guddisu. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Jireenya hafuuraa keessatti jireenya Phexros irraa wanti barru jireenyi kiristaanummaa xiggi hin qabu yookiis immoo xumura hin qabu. Iddoo kana ga'een guddadhee achitti xumuree deebi'aan qabu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Phexros Yesuusii wajjin ooleera, bulleera, Yesuusii wajjin nyaateera, dhugeera, jiraateera. Jireenya kiristaanummaa keessa kufuun hin jira, ka'uun hin jira. Jireenya kiristaanummaa keessa dadhabuun hin jira, jabaachuun hin jira. Jireenya kiristaanummaa wal'aansoo waan itti baay'atuuf harruman tajaajilee, harruma faarfadhee, harruma lallabee, harruma geggeessee, harruma jiraadheen xumura wanti jedhamu kiristaanummaa keessa.
Kiristaanummaan iddoo irraa jalqabne beekna malee iddootti xumurru hin beeknu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Akka namoonni nu eeganitti xumuruu dhiisuu dandeenya. Akka nuyi of eegnutti xumuruu dhiisuu dandeenya. Wantichi laayinii Waaqayyoo geggeessaa yaada Waaqayyoo waan ta'eef akka Waaqayyoo adeemsisutti xumurama kiristaanummaan. Kiristaanummaan maastarsiidhaan, digiriidhaan, PhDdhaan kan xumuramu miti. Kiristaanummaan makiinaa argachuudhaan, mana bitachuudhaan, mana ijaarrachuudhaan, fuudhuudhaan, ijoollee godhachuudhaan waan xumuramu miti kaachuun. Carraa Waaqayyo biyya lafaa kanarra nuu kenne keessaa inni tokko yeroottis yeroo malee waa'ee ilma Waaqayyoo dubbachuudha. Phexros carraas jalqabaammis gaafa godhu ani san beeku jedhee ganuudhaan gaafa xumuru xomboree tokko duratti isa iyyuu eessatti lafa Yesuus rakkina keessa jirutti lafa Yesuusiin qabanii ajjeesuudhaaf mana du'aatti isa galchanittitu gane. Gaafa deebi'ee dhufu garuu waan balleesse sana dachaa lama tolche. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Dachaa lama tolche deebise. Har'a amma namoota tokko amma namni wayi waa balleessee gorsuudhaaf yookiis anumaa ta'u waa balleessee gorsuudhaaf yookaan sababa baay'een dhiyeeffadha ta'a. Ameen jedhee gorfamee sirreeffamuudha caala. Garuu jireenya Phexros irraa wanti guddaa barru akka balleesse namatu gorsetu hin ta'in ofuma isaatii of baree of sirreesse. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Ameen. Ofuma isaatiitu of irratti murteesse. Luqaas 5:10 irratti akkaataa waamamuu isaatii argina. Luqaas 5:10 yoo ilaaltanii Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa kaanee yoo ilaallu akkaataan inni itti gooftaan isa waamee waan tokko lama ilaallaa. Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zebedewoos warra hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommuu Simooniin hin sodaatin si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taataa jedheen. Ameen. Ameen. Inni ani mara Yohaannis 21 irraa dubbise suni gooftaa wajjin turanii erga gooftaan biraa qabame booddee inni gaa ani gaa nan deebi'aa jedhe. Yeroon sun isaaf yeroo abdii kutannaati. Yohaannis 21 irratti inni nama dura dubbise booddee deebi'uudha. Erga dibamee, erga waamamee, erga Yesuus wajjin ture waan baay'een ta'ee rakkinni lolli gidiraan ajjeefamuun hidhamuun rakkachuun isa mudate ani booddeen deebi'aa ani qurxummii qabuutti gadin bu'aa jedheen. Bartoonni nus duukaa dhaqnaa jedhaniin. Iddoo Luqaas kana iddoo nama dubbisaa jiru kanarratti immoo yerooma Yesuus Kiristoos itti bahee jalqaba isa waammateedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Mee jireenya keenya sakattaanu gantanii beektu Waaqayyo. Gantanii beektu jireenya keessan keessaa gantanii beektu. Ani ganee beeka. Isuma dhugaa isinitti himuudhaa fi ani amantii musliimaa keessaa gooftaa amanee amantii musliimaa keessaa amaneetanii ndaawwan ani Phexros caalaan carraa qabayyuu natti fakkaata. Ani yeroo lama gane gooftaa kana. Amanee jalqabaa xinnoo natti to'ee ture yeroon amane. Natti to'ee naa ta'ee akka hundumti isaayyuu algaa algaase jedhanii haala mijataa wayii natti fakkaatee ture. Booda keessaa maaltu na mudataa uffata poolisii uffatanii dhufan ta'e jarri sun dhuga poolisiidha ta'e istiila ammarraatti waan beekee dubbachuu danda'u waan sana hin qabu garuu poolisii nama sadiif namoota siivilii lamatu utuun charchii tokko ba'ee gara manaatti galaa jiru na qaban. Na qabanii magaalaa miti mana miti caakkaa tokko keessa geessanii na caccabsanii olii gadi kit godhanii na daakanii ati eenyuun dhiiftee eenyutti amantaa jedha. Ani haalan ittiin poolisii beeku waan haala siyaasaa haala adda addaa ture. Wantichi garuu uffatuma sana uffatee dhufan malee jara jechuun na rakkisaa. Tumamee caccabee dhiigee bullaa'ee na ajjeesaa yoo jedhee kadhadhee jara na ajjeesuu didanii lafumatti na reeban sana akkas daqiiqaa 10 kan hin caalle na geessanii moo karaa wayiitti na gatanii. Yeroo dura deemne sa'aatii tokkoof daqiiqaa 40 deemnee dhannee har'a na ajjeesuudha godhee man duukaa deema. Isaan garuu reebanii caccabsanii duwwaa godhanii na galchina kaa'anii achii ka'ee deebi'ee magaalaatti galuudhaafuu kan waraabessi karaatti na nyaanne cimaa ture. Guyyaa sanaa jalqabee bakka harka namoota hin taanetti na laattee na reebsiftee na caccabsiiftee anarraa jalqabee si waaqessuun jedhee nanniisi.
Taasuma nanniisi waa'ee Yesuus waa'ee maalii waan tokko maqaa isaa lafaan kaasuudhaan murteessa. Dhiisee akka ji'a sagalee wayiin taanatti fakkaataa taa'ee ijoolletuma warruma duranii musliimota hiriyoota qabuutti walii wajjiniin duras akka namani baay'een beekan turanii maal boorri beente naa dogoggorsite naa sassatte karaarraa na balleessite jedheen achi deebi. Amma atuma jiraataa jiru nagaatti jiraataa jiru akkuma baratame Waaqayyo immoo dhufee anuma si waamee attamitti na biraa deebita deemuu na fuudhe. Amma immoo Waaqayyo na ababbalee na amansiisee harka isaatti na galchee na namanuun jalqabe ammas ittan fufe. Yeroo lammaffaa ammoo maaltu na mudataa waldaa tokko tajaajiluudhaaf gara biraa deemeetanii naannoo Beddellee keessaa gaxarii tokkotu jira gara Cooraa jedhamtu tokkotu jira. Iddoo sana dhaqee nama waldaa keessa nama hundumaa ari'anii anaaf jaarsolii waldaa duwwaa hafe nuyyuu akkamitti hafnaa mana keessummaa keessa taa'aa jirra amma sagantaan ga'utti jarri nu nagarra waldattiitti abidda ka'an. Abidda ka'anii abiddi gubee baraatee nuyi waan isaa abidduma akka seenee uummati dhumeera jennee waldaatti fiinnaa waldaan hin jiru warri abiddatti kaa'e naannoo waldaadhaa jiru. Maa inni isin eessaa dhuftanii na gaafatanii jarri jalqabuma gaafa gaafatan sanyiin inni isin jettan isa kamii jedhanii nama guddaatti na eegu nama guddaa miti xinnoodha. Isa kana innaan jarri na amanuu didde warri nama ajjeeftu na amanuu didde kana miti fidaa itti namicha jaarsa waldaa nama guddaa tokko irra bubuusan. Gooftaa koo nan ajjeesinaa isa kana jedhee taasumaan didde isa miti fidedhan gooftaa koo nan ajjeesinaa iluma isuma kana sanyiin jedhe isa miti fidedhaniin. Irra bubuusanii homaa dinnaan anisuma garuu jarri amanuu didanii Waaqayyo harana xinneessitee du'arkaan abaaftee jedhe. Akka kanatti gaafa sanas gooftaan gade. Jireenya kiyya keessatti yeroon taa'ee har'a yaadu Waaqayyo gooftaan taa'ee mana taajjaba jedhee man ilaala. Yeroo na sooru yeroo natti